أما لا لا صوتي يا دبتي أنت تمام بابا تشوفين مقاك نس خاص زنجيرو نتي مكاك هذه سندوينو اوف ماتي أنا أنت تمام بابا اتخاي عشان أكم جريت إيه كم جريت تقول غاز ما نتراجع سينابو إيه ما نتراجع مرت سينابو راجع سنة لا مشارة رمر رمل تور كون جابسو Hingarran bakka tokko hin dubbatin illee naan jedhan dubbadullee handiin arrallee obboleettiin teenya qaaliin du'aa'ii teessanitti haajamti yaala feeti rabbiin haa afiyyuu hanga danda'ametti gartee yaala cinaa dhaabbanna. Ashamaa harka fuune jaalatamtoota hordoftoota keenya salaamanni keenya lafuma jirtanitti isin haa geessinu jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya akkumaan gartee egaa dhaamsa viidiyoo duraa irratti isinii kaa'ee alhamdulillaahi rabbil aalamiin arra guyyaa gammachuuti. Hedduu takka gammachuu guddoo takkaan dhagahame akkaan gartee silaa hawwiin kee gartee kana dura gartee gammachuu gartee furmaatiin baatee gammachuu arguudhaan gartee hawwaa ture. Alhamdulillaahi arraas gartee subaanni ture sirriidha jedhan. Alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbi obboleettii teenya baase gammanne daawwattoota keenya warreen gartee hedduun hordofaa turtan du'aa'ii godhaadhaa turtan wajjin gartee booyaadhaa turtan boo'icha keessa rabbiin dhagee arra gartee nasrii isaatiin gargaarsa rabbiitiin obboleeyyan keenya jawaadeen jechuun obboleessi keenya hangafni jechuudha. Jawaadeen wareega barbaachisu kafalee lubbuun taatus lukkuurraa hanga lubbuutti namaan jaaladhu, namaan utubaa manaatii eeggadhu, namaan hirkoodhaa eeggadhu, namaan tuskannoo eeggadhu niin kafala jee obboleeyyan isaa caalaa fi firii fudhatee goda isaan itti dho'isanii achi baase jechuudha. Kun nasrii rabbiiti. Alhamdulillaahi hedduu takkaan gammade galanni kasaatii wanni ciisana kutee gartee halkanii guyyaa gartee na dhaabu jiru. Obboleettii teenya qaalii tana jara mujrima jara gartee faashila jara gartee rahmata hin qabne kana harkaa akka baatu tattaaffiin hin godhin jirtu jechuudha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin galatasaa galchinaa wallaahi alhamdulillaahi hedduu takkaan gammade baga gammaddan isinillee baga walumaanuu gammanne akkasii ilmi dhiiraa jechuudha. Nama jaalatu waan jaalatu wareega qaaliidha kanna wareegni gartee obboleessi kiyya qaaliin jawaadiin kafale waan nama boonsaati. Obboleessa kiyya asumaan gartee baga gammadde baga nama jaalatu nama kabaju nama gartee duskannuudhaaf eeggattu nama gartee utubaaf eeggattu baga gartee wareega kafaltee baaftee baga gammaddee baga gartee guyyaa kanaanis sigee baga gartee rakkoo dheertuu keessa rabbiin gartee gammachuun si badhaasiin sinjaa. Akkasii obboleettiin teenya qaaliin kabajamtuun furmaateen gartee egaa nuuf baate jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya gammachuu kanaatu garteen ol baasee hedduu takkaan gammade. Garuu wanni gartee ammaas akkasumatti obboleettiin teenya furmaateen arrallee gargaarsa yaalaa isii feesisa hedduu takka miidhamte qoonqoodhaan ta'aziibaan roorroo irratti oofan tumichaan reebichaan irra wal gayanii dhalaa sadiin dhiira lamaan irra deeman akka ilmi namaa dubartiin goone godhan caccabsanii kaayanii shanshalataan hidhanii qulfii abbaa lamaan. Yaa obboleessoo ilmi namaa yoo dilanuma akkana garaa jabaatee kana nama godhe akkamitti ilmi namaa dubartii garaa jabaatee shanshalata lamaan carqeenillee nama hidhuun akka haadaanillee nama hidhuun akka shanshalata lamaanidha. Shanshalataan hidhee qulfii lamaan itti dhawu. Ummanni ummata rahmata hin qabne ummata najisa ummata gartee munaafiqa ummata gartee rabbiin gartee gaa abaaree jechuudha. Ummata kanaa kanaa hojii gartee jiraachaa jira jechuudha. Rabbiin ummata kanaa kan keessaa buqqaasu. Arrallee obboleettiin teenya qaaliin du'aa'ii teessanitti haajamti yaala feeti rabbiin haa afiyyuu hanga danda'ametti gartee yaala cinaa dhaabbanna. Akkasuma obboleessi kiyya qaaliin jawaadeen dhuguma maammee waan jeerraan deebi'u abadan waadaan jeeniin guuta. Garuu jawaadeen arraan viidiyoo maree kaa'ee obboleessa kiyya
bakka isiin jirtu dhageesse nama gartee itti si geessu waalli qopheeffatte maallaqa san nakka falaan jechuudha. Ammoo namni nama jaalatu hanga hafa godhaa dhufee gartee itti dirmatuu miti ifiif lubbuu kafala jechuudha. Haa galatoomuu akkasumatti obboleeyyan keenya qaqqaaliiwwan namoonni akkaan kabaju warreen halkanii guyyaa ifaajee godhaa jirtan warreen halkanii guyyaa gartee dhaabbachaa jirtan du'aa'iidhaanis guddaa takka galatoomaa hawaasni keenya kabiyyeeyyaman obboleettii teenya tana baasuu keessatti odoo rooba caaman jenne odoo aduudhan jenne halkanii guyyaa ifaajanii hirriiba dhabanii goda isiin jirtu baasuudhaaf carraaqqii hedduudha godhan. Garuu tarabbi jee malee hin taatu guddaa takka galatooma hojiin isin gootan nu boonsiti keessaa'u hedduun gartee warreen yuutubaroonni yaman warri sanaa jiru carraaqqii hedduudha godhe qabsoo hedduudha godhe wareega hedduudha kafale namni gartee irratti uumamee sin jira kabajamuun obboleessa keenya bahar sababaa saniin cafaqan obboleessa kiyya atillee rabbi si'aa biyyuu madaa heenaa si'aa godhu jara mujrima roorroo kanaa tana namarratti oofaa jiru warreen nu balleessu yaa'u waliin tokkummaadhaan dhaabbannee hundeen buqqaasuudha. Akkasumatti obboleessi keenya bal'oonis gololchaa qabu akkasumatti asaantii birraadha. Hedduun namaa jechuun kanaa sani jeen fixu hedduun keessan yuutubaroonni Oromoodha. Yeroo roorroon dhufte gabbaatanii sooshaal miidiyaadhaanis sagalee taatanii gabbaatanii gartee qaamaanis irratti argamtanii roorroo qolachuudhaaf tokkummaan jaallaan dhaabbattanii wal cinaa dhaabbattan hedduu takka nu boonsitan hedduu takka isin galatoomfanna galatooma. Akkasi namoonni gartee yaadaan deeggarsan biyyoota adda addaa teessanii lafa adda addaa teessanii bilbilaan waasaappiin sagaleedhaan yeroo garaa garaatti dirmadhaa maal isin barbaachisa maal isin cinaa dhaabban akkamitti baafna jettanii wajji dhaabbattanis hedduu takka galatoomaa galanni keessan dacha dachaa haa ta'u nu boonsitanii Oromoo waliin dhaabbachuun Oromoo waliif quuqamuun Oromoo waliif hadootuun rakkoo waliitiif waliif dhimmamuun hedduu takka gartee dhalootaaf illee gartee fakkeenya guddaa taatanii hedduu takka nu boonsitan. Akkasuma immoo wanni hedduu qalbii na cabsu asirratti obboleettii teenya akka malee miidhamte obboleessi keenya Jawaatiin hoggaa taa'ee ilmi dhiiraa imimmaan lolaasaa bu'u hedduu takka qalbiin na cabte abshiraa silaa gartee maa dhuftiin jaan irraan waa hambisu jaan obboleessa kiyya abshiraan booyin si maddi jirra abadan jara kana dhiisuudhaaf hin teenyu ni kafalla dachaadhaan dachaan kafalla. Abbaa fadhees taanaan ka fadhees duuba jiraatee humni feetees duuba jiraattee tana akkumaan kaleessa isin jee ibbooda deebi'uudhaan ta'e ibboodaas hin deebinu humniti asii booda humniti feete tanuudhaaf hin jirtu hundeedhaan buqqaafna likkii isaan galchina quxurii arra gartee shanshalata gartee arra isaan hidhaniin kana jabeessi kaan shanshalata kana keessatti tokko tokkoon gartee akka rifeensa keessaa luqqaasanii luqqaafne shanshalata kanaanii akkanatti hin baddu hunda isaaniitu wala zakkoo fi rakkooraas wala abdi jettammoo jinni isaanii hundaa'u si'altee qaama isaan duuba jiru hunda walitti qabne jechuudha. Suniif hedduu takka qalbiin na cabxee gaati boochuu ilmi dhiiraa waan jabaate waan hammaate roorroo daangaa dabarte santu gartee isa boochisa. Laaftuun hin boochiftu jaallan keenya. Kanaaf obboleessa kiyya baga gartee nama jaalattuu wal garte inshaa Allah hangam fadheewwanni ta'ullee yaalaas taanaan iddoo barbaachisatti mustashfaa barbaachisatti mana yaalaa ka barbaachisutti jala yaanee wallaanna ni yaalla. An ammaas akkuma kaleessa ni dhaabbadha ni qolanna yoomiyyuu taanaan. Duraanis obboleessa kiyya silaa namni waa dhabe dilaa waa dhajaan dhuga nama fakkaachuun ni jirti. Jechoonni gochoonni tokko tokkos gartee nama fakkeessuu ni mala
garuu immoo an obboleessi kee akkuma guyyaa dura furmaatiin qabamte gabbee furmaateef haa dhaabbannu haa dirmannu haa baraarru lubbuu gartee sanyii mootii tana haa baraarru jee arraas ibboo dandeebi'u simaddiin jira. Ofirraa na muruudhaaf yaaltus ifirraa na fageessuuf yaaltus naas haddattus anaas gartee akka feetellee naan jettu sirraan muramu. Maaliif jennaan atiitu foon keessa atiitu dhiiga keessa atiitu lafee keessa ati oromummaa waliin qabna obboleessa keessa. Bakkaan itti sirraa muramu qabu roorroon gartee oromoodhaa roorrooti yoomiyyuu taanaan. Ta'arra sirra geessi boruun irra geessi saniifin dhaabbadha. Eenyuuf galata abbaa tokkorraa eeggachuu osoo hin ta'in tun dirqama lammummaa dirqama namummaa dirqama amantiinis nakkaniitu. Galanni immoo haaliqa biraa eeggatanii akkasii maatiin facee maatiin diigame maatii silaa facaafne jaan maatii adda bittinneessine jaan maatii silaa gartee qulfii harkaa guurre jaan qulfii harkaa fuune jaan rabbiin galata isaatiin humna isaatiin si galte du'aa'ii isin gootanii goota jinnii san keessaa baase jechuudha. Bakka ilmi namaa gartee itti namatti ni aboo Oromoon bar mana hidhaa qaallittiitu konan taane akka amma isin gootan taane kana hin taane. Mana hidhaa Guantaanamootti dheetti mucaan Guantaanamoo achi geessan jarri kun jaraa miti. Nama namooma beeku nama rahima beeku nama gartee firooma beeku nama gartee obboleessaa fi obboleettii beeku nama maatii beeku miti. Nama ilmaan beeku miti. Dhabama isaan haa godhu. Arra garaa nu balleessan. Akka hawaasa tokkootti hawaasa jaalalaan wajji jiraatu kabajaan wajji jiraatu rakkoo fi gartee bal'oodhaas adda qooddatee jiraatu. Hawaasa rakkoo keessa waliin dhiibu. Kayoomiyyuu waliif hadoodha. Ha waliif dhaabbatu. Hawaasa kana adda cicciranii miraasa godhachuudhaan. Kuni gonkumaa hin ta'u. Roorroon ni qolachuudha qabna. Tagama baariis roorroon wal fakkaataadha. Shayxaana gartee goda tokkoo dhufe. Shayxaana gartee madda takkarraa qicamee dhufe. Jarri lachuutu. Hundeen isaanii hundee ibliisaatii fi shayxaanaati. Kun arra hawaasa keenya sabboonaa hawaasa isaan boonu hawaasa gartee roga hundaanuu Oromoo gargaaru wal cinaa dhaabbachuudhaan nu boonsu keessatti hojii fokkotaa fi waan nama fokkisu waan maqaa nama balleessu hojjechaa jiran. Kanammoo isinis du'aayii nu waraanu cinaa dhaabbadhaadha. Hanga danda'ametti jala yaanee seeraanis humnaanis nutis qindoominaan jaaramne hawaasa keenya rakkoo akkanaa keessa akka hin buune ittisuu fi humnoota waan kanaa yaa'an qabne si galte likkii galchuun asii booda waliin dhaabbanne likkii galchuudha qabna. Akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keessa. Arra gam tokkoon gammachuu gama tokkoonis miidhamni obboleettii keenyaa gaddi obboleessi keenya gammachuu keessaas haa boonu. Deebis miidhama isiin mudatte ol kaatee bishaan dhuguu hin dandeenye sagalee kannuu hin dandeenye. Daawwattoota kiyya furmaatiin kaleessa bashaasha ilmoo namaa fakkaatu takka sanyii mootii dhaabbatu guutu kophaltu seeqxu gartee fuula nama guutu. Tan adeemsii fi hojiin siidhaa nama boonsitu arra sagalee kannuu hin dandeessu. Wanni arra furmaatee sagalee kannuu dhoorge. Miidhaa isaan gartee furmaatee irraan geeyyan. Miidhaa akka malee tagartee dubartii dhiisii ilma namaa dhiisii bineensaa hongoone jechuudha. Uummanni kun sadarkaa dila kana hammeenya qaba. Kanaaf jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya akkasii hanganumaan dubbadhe jeetiin ol ba'ee arra gartee inshaa Allah jabootti qophaa'u jira. Odeeffannoolee adda addaa akkuma argachaa jirrutti wantoonni garii iccitii lafa jala godhama waan ol ba'ee himamu miti. Wantoonni garii namoota gartee muraasaan godhama. Garuu
roga fadheenuu godhame yennaan gammachuun teeysan teenyaas teeysan arrani milkaawan inshaallah gammachuu dhaga'uu teenya jee akkasuma inshaallah kunuugaa alhamdulillah inshaallah jenna rabbiin nu gargaare rabbiin isaan gargaare gammachuu nuti eegaa turre nu ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya yoomiyyuu taanaan nu gorsuu daandii irraa nu irra nu deebisuu nu gorfachuu bakka hanqina qabnu nu sirreessuu bakka wallaale nuuf ibsuu hanqina beekumsaa dandeettii yoon qabaannes nu barsiisuu jabaadhaa itti fufaadhaa nurraa of hin qusatinaa yoomiyyuu taanaan akkasiin siniin jaa hanga gartee viidiyoo biraatiin wal garuutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.